beekaa asiin boorana waliin dhawan achiin boorana waliin dhawan asiin walloo kana waliin dhawan achi akka siyaasaa keenya sammuun keessa nu galtu gartee sammuun teenya siyaasaa qofa irratti hidhamtee akka nuti gartee jireenyaa fi biyya teenya quban qabne tooftaa kanaan nu hidhan jechuudha. No, no. Asini cufachiin bana. Somaaliidhaa wajjin waan gursumii fi Somaaliidhaa wajjin waan jaarsoo keenyaa fi maallaqa bare. Asiin Somaaliin obboleeyyan keenya kana abiyyiin tihimallee jirra mootummaa Oromiyaatti himeetii jira. Laal ejjennoon isaan isa daadhu beekatu. Laal ammaati maariyyoon jaarsoof qawwee bitaa fi maariyyoon hanjataame wallaahi ejjennoodhaan qawweedhaan baqiidhaa beekatu. Abbootii tiyyaan kabajee gattaa'ee irraa hiikkadhee qawwee gattaa'ee malee waraana qawwee loluun qabaa beekadhu. Abbaa fedhee beekaa miidhanurraa uskaa bar daaraan isii haqaabar. Daaraan isii haqaabar sabaa sablammii walitti naqaa. Booranticha kiyyarraa is dhukkeen itti kaasee kaasaa bar laal yoon waan baalagummaa keessa seenuu fedheen baanaa bar. Eenyumti nu waa takkan fiduu bar. Tooftaadhaan moonaadhaa bar. Eega akkas ta'e mootummaa Oromiyaa maddiin fifiinu abbootii teenya maddiin fifiinu dhoorkinarraa jeetiin hin jira booranticha kiyyarraa dhoorkii jaarsoo kiyyarraa naa dhoorkii jeetii madheetiin jira waliin nagayaan jiraannaa. Bila apa. Ifara. Asgubbat ayati biti. Itti dhiyaadheetu mana biyyi saniin ja'an akkan jibuun mootummaa Oromiyaatiinis akkan jibuun ittiin ja'an jechuudha. Sabaa sablammii ummata kiyya ummata biraatiin walitti naquun barbaadu maan ja'an. Ummata kana nagaa jidduutti buusii simmaddiidhaan waan tuyinuu wayannaan. Asiin gabbate. Kophee ol naqa. Ummanni kiyya Somaalee wajjin lola kaasee osoo hin taane Somaalee wajjin nagaa uumurratti naa milkaa'anii nama nama. Ummanni kiyya asiin Jabuutiidhaan hanga Jabuutitti daldalachuu qaba asiin hanga Bosaasotti Somaaliyaa guutuu keessa hanga Barbaratti Hargeysaa hundatti dalagachuu qaba ummanni kiyya. Ummata kiyyaa fi dhabaa jechuu kiyya. Dubbii gabaabaa.